Sadurarratti salamaffa Qorontos boqonnaa lamarratti lakkoofsa 14 kaaftanii eenyutu hojii kanaaf ta'a? Waaqayyo garuu tola isaatiin nu waameera jedha. Boleessa koo abbeeni namooti nu tajaajilaa turtan hundumtu Waaqayyo inni hojii ulfina qabeessa kanatti si waame hundumaa agalateeffamu bara baraani. Ayyaana kana keessattis jabaattanii gonfoo keessan akka fudhattaniif Waaqayyo humna ayyaana isaa isiniif baay'isu. Baay'een isin jaalladha. Dhuguma garaadhaa kaka'e isin jaalladha. Keessumaa addaa isin suusiin qaba yookaan nan yaada yeroo waaqeffannaa keessanii yeroon hirmaadhu tajaajilu allallee nan hirmaadha. Yeroo bareedaa qabaataa turre obboleettii keenya qabbanneeni Waaqayyo karaa waa'ee duuka buutuu dhugaa sana Waaqayyo karaa ishee mata duree kana nu barsiisaa ture. Egaa dhugaama isaa dubbanne namooti hedduun Waaqayyoof dhuga buutuu horuu caalaa ofii isaaniif dhuga buutuu horachaa jiru. Kiristoos immoo abboommi isaa inni guddaan saba hundumaa nama hundumaa dhuga buutuu godhaa jedhee hundanda waanan jalqabe kanaa waa muraasa irraa deemnaa. Yeroo biraa yeroo wal argee keenyaatti garuu mata duree kanaan walitti deebinaa. Itti guddachaa deemuu kee namoonni hundumtuu arganedha. Guddachaa deemuu kee argamu isa durattan sagalee Waaqayyoo Ximitiyoosiif isa barreeffame ergaa Phaawulos Ximitiyoosiif barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa kaaftanii qabattu. Ergaa Ximitiyoosiif barreeffame isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 kaasaatii hanga 16 dhuma isaatti qabattu. Sagaleen kun akkas jedha. Kana hundumaa isaan abboomi, isaan barsiisi. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun akkaataa jireenyaan, jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaan amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokkollee ijoollummaa keetiif sin tuffatin. Amma ani dhufutti immoo caafata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuutti of kenne. Sagalee raajii dubbatame maanguddoonni harka isaanii mataa keerra kaa'uudhaan kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana hin dagatin. Namni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu. Ittis of gadhiisi. Ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu. Itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaga'anis gara fayyinaatti. Sagalee Waaqayyoo yeroo kanatti waliin dhageenyu kutaan kun akkas jedha. Ergawwan Phaawulos beektu kaan dhuunfaadhaaf barreeffame, kaan waldootaaf barreeffame. Warra dhuunfaaf barreeffaman keessaa ergaan Ximitiyoosiif barreeffame isa tokkodha. Ximitiyoosiif maaliif barreeffame? Waaqayyo Ximitiyoosiin hojii akka qabu dargaggeessadha. Seenaan macaafa qulqulluu waa'ee Ximitiyoos yeroo dubbatu nama umurii ijoollummaa yookaan dargaggumatti hojii Waaqayyo keessaa hojjete keessaa Ximitiyoos isa tokkodha jedha. Warri kaan gara duldhumaa irratti hojjetan hojii kana. Ximitiyoosiif garuu Waaqayyo yeroo ijoollummaa isaatii kenne macaafa qulqulluurraa namoonni ijoollummaa isaaniitti Waaqayyo isaan waame sanyiin akka Daawit, sanyiin akka Saamu'eel, sanyiin akka Ximitiyoos kuni, sanyiin akka Ermiyaas waa kuni ijoollummaadhaan Waaqayyo isaan waame. Seenaan macaafa qulqulluu akkasitti dubbata. Nama ijoollummaa isaatti dargagguma isaa keessatti Waaqayyo dhimma itti ba'e keessaa Ximitiyoos isa tokkodha. Haa Waaqayyo waamu malee namni ergaa kana barreessuuf Phaawulos egaa barsiisni tokko jira. Gorsituu isaa yookaan akka abbaa hafuuraatti guddisee isaa ture. Guddisee gaafa jedhu garmalee akkas hin hubanne namni hojii hafuuraa kana keessatti sheeppi gochuu danda'u. Hojii hafuuraa kana keessatti sheeppi gochuu danda'u. Karaatti argisiisuu danda'u.
gorsuu danda'u, boriif qopheessuu danda'u Waaqayyoon isaaf kan kenne Phaawulosuma. Innis yeroo barreessu ilma koo jaallatama jedheetu isaaf barreessa. Ilma hafuuraasaati. Ergaa kana kan inni barreessee fi ergaa Phaawulos Ximotewosiif kan inni barreesseef inni guddaan waamichi isaa jireenyaaf fayyina baraaf akka ta'ee fi akka inni kana hubatuu fi lammaffaa immoo waamicha kana keessatti hojii itti waamame keessatti attamitti hojjechuun akka irra jiru akka inni beekuu fi hojii kana booddee immoo gonfoon ulfinaa akka isa eeggatu. Kanaaf cimsee waa'ee waldaa kiristaanaa waa'ee jireenya akkamitti akka inni jiraachuu danda'u illee sirriitti itti dubbate jechuudha. Keessumaa bara kana waldoonni kiristaanaa nuyi maatii waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa komannas miti. Waldaa kiristaanaa hamannas miti. Waldaan kiristaanaa qaama keenya waan ta'eef. Qaama keenya qaama Kiristoos waan ta'eef. Amma baroota kana keessa, ispeeshaalii jaarraa kana keessa namooti sheeppi nama godhanii muraasataniiru. Gatiin isaanii mi'aayeera. Sheeppi nama godhan. Amma fakkeenyaaf saamunaa yeroo dhangala'aa saamunaan hojjetamu dhangala'aadha. Saamunaan yeroo oomishamu garuu qodaa keessatti sheeppi ta'uu qaba. Bifa saamunaa kan inni qabaachuu danda'u qodaa keessatti bishaan sun qorree bifa sana qabaachuu ta'u qodaatu jira. Akkasuma namni hafuuraa tokko yookiis namni waamicha Waaqayyootti waamame tokko sheeppi ta'ee gara Waaqayyootti barbaadutti jiraachuuf gara waamicha isaa keessa jiraachuuf nama isa barbaachisa. Rakkoon jiru si'anaa namootni tajaajilanis ta'e namootni amantoonni sheeppii isa ta'an kana roga qabaachuu kana boca qabaachuu kana hin barbaadan. Garuma mataa isaaniitti garuma yaadanitti anaan kallattiidhaan natti mul'ate Waaqayyo jechuudhaan yookaas immoo ani daayirektiin gooftaa argadhe jechuudhaan garuma mataa isaaniitti warra faarfatanis ta'e warra akka koos lallabanis ta'e warra garaagaraas ta'e namoonni kallattii fedhi isaanii isaan deemsisetti adeemu. Kanaaf si'anaa namoonni boca kiristaanummaa boca amantii isa dhugaa yeroo isaanitti qaban yeroo isaanitti karaarraa kaatan daandiimti mataa isaanii sirriidha kan itti fakkaatu baay'een jiru. Fakkeenya tokkoon isin fudhadhaa yeroon ijoollee ture namooti dibamantu jiru. Namooti dibamantu jiru sochii dibataatu ta'aa ture. Baay'ee namoonni hawwanii kadhatu. Eebuu guddaadhaan waa'ee hafuuraan guutamuu kadhatu. Faarfannaan bara sana ba'ullee yoo ilaaltan ayyaanni kee duwwaa nagaa jedhama. Inni kaan immoo ayyaana kee naaf kennedha. Inni kaan ayyaana kee natti hir'isinedha. Faarfannaa kanaaf eebuu hafuuraa Waaqayyo akkuma namoonni dheebotan eebba hafuuraa kana namoota hedduu dibee kaasaa ture. Namoota biyyi keenya maqaa dhaamu namoota gaaffii waldaa kiristaanaaf deebii ta'an hedduu dibame. Bifa faarfannaadhaan, bifa raajummaadhaan, bifa barsiisaan namoota hedduu dibamee ka'e. Maaliif eebuu isaatu jira yeroos. Lafa beelaa baay'een jirutti Waaqayyo biddeen baay'ee kenna. Lafa dheebotaa baay'een jirutti Waaqayyo bishaan baay'ee burqituu baay'ee kenna. Waaqayyo fedha namaa ala waan tokko iyyuu hin godhu. Namoota garuu yeroon akkas jedhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuma ayyaanichaatti ka'ee dhaabatee namni dheebote yoo jiraate, namni beela'e yoo jiraate gara koo haa dhufu, haa dhugus, haa nyaatus jedhe jedha. Eebuu hafuuraa baay'ee qabdu taanaan Waaqayyo akkuma isin dheebottaniin ulaasaa isinii bana. Beela hafuuraa qabdu taanaan akkuma isin beeloftaniin Waaqayyo sagalee isaa isin nyaachisa. Illee naan dhiisinaa an akkamattan barsiisa waan ta'eef. Dhugaa dubbattee naa dhiisi jechuun dogoggoraan dhugaa dubbadhe dogoggora jechuudha. Maal jechuuf hin jedhu namooti bara kana dibamaan jiran utuu isaan dibamanii ka'anii argitan.
dibamuun ayyaanni waaqayyoo tokko sii dhufuu jechuun waan haaraa eebuu waaqayyoo tokko lafarratti calaqqisiistee argisiista. Miirri kee, hafuurri kee, sochiin kee, eebuun kee isa waaqayyo lafarratti nu gidduutti eebotu tokko calaqqisiisuudha. Bara sana keessa namoonni hafuura hamaatti hiikamuu dheebotu, faarfannaa dheebotu, ijoollee isaa dibe gaa waaqayyo. Ijoollee isaa dibeetu, ijoollee isaa kanaan immoo namoota hedduu hurrii baasaa ture. Baroota kana garuu namoonni akkasitti dheebotanii dibaman hin jiran. Maaliif? Karaa salphaa ta'een faarfannaa faarfatu. Karaa salphaa ta'een raajii raaju. Karaa salphaa ta'een barsiisa barsiisu. Isinii galeera. Kanaaf yeroo sana keessa waldaan kiristiyaanaa yeroo sana keessa waan ishee sheeppi gooteen isinitti hima. Waldaan naannoon itti dhaladhee waan ishee sheeppi goote tokkoon isinitti hima. Namoonni guutame, inni kaan dhugaatti guutame, inni kaan fedha qaburraa guutame, namoonni hin guutame. Raajii garaa garaa dubbatamutti ka'e. Inni kaan Kiristoosin dhufaa, lafan soqeen bunaan dhaabiin hin baratine barumsa wal dhowwuu jalqabe. Inni kaan immoo waan baay'ee ebalutti heerumii, ebaluun hin fuudhini, waan baay'ee confuse nama godhutu uumame. Naannoon waldaan itti dhaladhee guddannetti. Kanaaf booddee namoonni achi jiranii hin gorsanii, hin barsiisanii, namoota dhukkubsataa hin ta'in fa'aa fuudhanii waldaa keessa geessanii akka dhukkubsataatti gaabiirra tuulanii gaafa kana dhumeettiin jedhanii. Insi fayyisa harka koo si adabe faadhanii yeroo sarraajii sobaatti dubbatanii ulee ala kaatanii garafanii namoota akkasiifa akkasitti sheeppi godhan. Ijoolleen kun badiisarraallee hafan. Namoota hedduutu badiisarraatii hafeetu namoota dhugaa ta'e jechuudha. Gara yaada waaqayyootti sheeppi godheetu Phaawulos kanaaf akkasidha. Akkana hundumaa isaan abboon, isaan barsiis, dubbii afaan kee keessaa ba'uun akkaataa jireenyaan, jaalalaan, amantiidhaan, obsaan, gara laafinaan isaaniif hojjedhu fakkeenya isaaniif ta'e jedha. Fakkeenya ta'e erga isaaniin jedhee booddee itti guddachaa adeemuu kee mogaa namoonni haa arganidha. Maal ta'uu kee? Guddachaa adeemuu kee namoonni haa arganidha. Guddachaa adeemuu isa jedhu ishee kanan dubbadha. Guddachaa adeemuu kee jireenya amantii kana keessatti waaqayyotti, sagalee waaqayyotti guddachaa adeemuu kee namoonni akka argutti jedheetu isatti dubbata jechuudha. Macaafi qulqulluu keessatti waa'ee guddina macaafi qulqulluun hin dubbata. Waa'ee guddina dinagdee dubbata. Waa'ee guddina hafuuraan dubbata. Waa'ee guddina hawaasummaan dubbata. Waa'ee guddina jireenya amantii kiristaanummaa isa dhugaan dubbata. Waa'ee guddina garaa garaallee dubbata macaafi qulqulluun. Har'as macaafi qulqulluun hin dubbata. Macaafi qulqulluu kana yoo dubbiftanii baay'ee isaa isiniin kaasa. Iyyaasuudhaan akkas jedhe Iyyaasuu 7 lakkoofsa Iyyaasuu 3 lakkoofsa 7 irraa ija saba kanaa durattan nama guddaa si gochuu jalqabe. Eessatti? Saba kana durattan ija isaanii durattan nama guddaan si gochuu jalqaban jedhe waame. Phaawulos immoo akkasittiin jedha ijoollummaa keetiif namni sin tuffatinedha. Tarii namni sin tuffatin jechuun nama tuffatutu jira jechuudha. Waaqayyo immoo Iyyaasuudhaan ija saba kanaa durattan nama guddaa si gochuu jalqaba jechuunsa Iyyaasuu kana namni wayi ijoollummaatti wayi xinnummaa isaa namni ilaalu waan jiruuf guddummaa waaqayyo isarratti arganii akka sodaataniif ija isaanii durattan nama guddaa si gochuu jalqaba. Hin barbaada jechuudha. Macaafi qulqulluun nama guddaa akka nuyi taanu tokko hin barbaada jechuudha. Guddina akka nuyi guddannu tokko hin barbaada jechuudha. Macaafa qulqulluun isiniin faayidaa isaan beeku. Isiniin faayidaa miti? Eeyyee. Sinaa eebbisu. Kanaaf macaafa qulqulluurraa yoo dubbiftan macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 19 yoo dubbiftan Saamu'eel mucichi jedha.
waaqayyo wajjin waan tureefidha guddachaa adeeme jedha. Saamu'eeli guddachaa waaqayyo wajjin waan tureef maal ta'aa adeeme? Guddachaa adeeme. Luqaas 1:80 immoo mucichi guddachaa hubachaas in adeeme. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa gaafa dubbatu mucichi guddachaa hubachaas in adeeme jedha. Luqaas 2:52 immoo waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu namoota Yesuus Kiristoosis gaafa kaasuu namootaaf waaqayyo irraa ayyaana argachaa hubachaa guddachaa dhufe jedha. Warra Efesoon gaafa barreessu Phaawulos immoo kanaamanaa kottaa gara isaa mataanuu ta'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti guddannaa jedha. Kanaaf jireenya kiristaanummaa keessatti guddinni jireenyaa, guddinni hafuuraa, guddinni amantii barbaachisaadha jechuudha. Iddoo keenyatti guddachuun, lafa jiraannutti guddachuun barbaachisaadha. Isinittan hima. Guddinni jireenya kiristaanummaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Guddinichi yoo nurkaa garan banne ta'e, guddinichi yoo nurkaatii gara waaqayyo barbaadutti ta'e baay'ee barbaachisaaf ulfina qabeessa. Guddinichi garuu guddina isa waaqayyo itti nama barbaade ta'uutu irra jira. Jireenya isa waaqayyo itti nu barbaadetti gara waaqayyo nu barbaadetti guddanna yoo ta'e, isa waaqayyo barbaadutti guddanna yoo ta'e guddinichi barbaachisaadha. Namoonni jireenya amantii keessatti kan isaan guddina isaanii lakkaawwatan, kan isaan guddina isaanii lakkaa'atan waldaa keessa turuu lakkaa'atu, bara tajaajila lakkaa'atu. Bara 30 tajaajiledhu, waggaa 20 waldaa kee turedhu, waggaa 15 waldaa kee ture. Ani waa'ee waldaatti dhiyeenyaa nan beeka jedhu, ani waldaatti dhiyoodha jedhu, ani geggeessitoota waldaatti dhiyoodha jedhu. Guddinni hafuuraa garuu waldaatti dhiyaachuu miti, waldaa keessa turuu miti. Guddinni hafuuraa waaqayyotti dhiyaachuuf waaqayyo wajjin jireenya turtii qabaachuudha. Namooti waldaa keessa jiraatanii gooftaa keessa hin jirre jiru. Kana beektu. Namoota waldaatti dhiyoo waaqayyo irraa fagoo jiru. Kadhannaatti dhiyoo, raajiitti dhiyoo, kakuutti dhiyoo, ergaatti dhiyoo waaqayyo irraa fagoo jiru. Jireenya Saamu'eel keessatti kanan argina. Bara waaqayyo Saamu'eelitti dubbatu namootatu mana qulqullummaa keessaa dhibe miti. Mana qulqullummaatti dhiyoodha ijoolleen Eelii naannoo sana oolu. Lubi Eeliin achi oola. Ijoolleen Eelii achi oolu. Garuu waaqayyo irraa fagoodha jarana. Warra waldaatti dhiyoo, warra waaqayyo irraa fagoo, warra mana waaqayyo keessa turuudhaan umurii dheeraa qaban, waaqayyo wajjin gargar ba'uudhaan immoo umurii dheeraa qaban, warra waldaatti dhiyoo waaqayyo irraa fagoo, warra raajummaatti dhiyoo waaqayyo irraa fagoo. Guddina akkatti namoonni keenya fudhatan guddina amantii amaluuf waaqayyo baay'ee kakataa ture. Waaqayyo isa guddise eessa jira? Finfinnee jira. Eessa jira? Amerikaa jira. Eessa jira? Awurooppaa jira. Egaa mataan immoo isin dhukkubina daraa keessan isinan jaalladha. Guddina sanaan lakkaa'ate. Guddinni biyya lafaa keessatti tarkaanfachuu qofa miti. Biyya jijjiirrachuu qofa miti. Guddinni jechuudha. Kiristoositti dhiyaachuudha jechuudha. Amala Kiristoos fudhachuu jechuudha. Biyyi lafaa kuni ammuma nurratti guddatteti kontirool nu gooti. Gaafa ammuma nurratti guddatte kontirool nu gooti. Ammuma ishee irratti guddanne immoo ishee to'achuu jalqabna. Kanaaf macaafi qulqulluun illee gara kamitti akka guddannu, gara kamitti akka inni guddatuti itti dubbata, nutti dubbata jechuudha. Inni jalqabaa namni kiristaanummaa, jireenya kiristaanummaa isaa kan inni guddatu eessatti guddata? Isaanuun isinitti hima. Phaawulos Ximotewosiin gara kamitti akka inni guddatu barbaada? Jireenya kamitti akka inni guddatu barbaada? Inni kamitti akka inni guddatu barbaada?
isa kaleessa eengadda beeku caalaa gara Yesuus Kiristoositti akka inni guddatu barbaada. Macaafa Qulqulluun guddinni keenya inni sirriin, guddinni keenya inni qajeeltoon gara kamitti akka guddannudha? Gara Yesuus Kiristoosiin beekuutti akka guddannu. Asirratti waan isin hubachiisa. Ammatu Yesuus Kiristoos dhufe nutti lallabu komenti nu gochuu dhufe. Waan inni komenti nu godhu tokkoon isinitti hima. Akkamitti mana na wallaaltannuun jechuudha. Waan nun jedhu natti fakkaata. Amma kana akkamitti waggaa 20 waggaa 10 waa'een koo isinitti lallabame na bartanitti dadhabdanii. Na duukaa ergaa qabna waan ta'eef gooftaan isin haa eebbisu. Tarii mi'aawuu dhiisuu danda'a daraa keessan akka lallaba si'anaa miti. Egaa anaaf ormaaf taphaa anaaf biddeen itti danjaartiin. Raafuun immoo abbaa bu'attee dhufti jedha Oromoon. Kanaaf inni jalqabaa Waaqayyo kan inni barbaadu Efesoon boqonnaa 4:13 irratti Kiristoosin beekuutti guddachuudha. Kiristiyaanni namni Yesuus Kiristoositti amane tokko guddinni isaa eessarraa jalqaba? Kiristoosin beekuutti guddachuu jalqaba. Yesuus Kiristoos Maarqos boqonnaa 4:35 dubbistan maaliif nan beektanii jechuu isaati. Maaf na wal dhaaltanidha. Kiristoosin beekuutti guddata. Namni hin guddate jedhu tokko nama haasaa baay'ee waa'ee waldaa, waa'ee macaafa qulqulluu haasa'u miti. Dhugaatti nama Yesuus Kiristoosin lapheesaaf garaa isaarraa beekee jireenya isaan immoo isa beeku sana namaa ibsu. Dhageessanii diraamaa isa namarraa arguu dandeenyu Yesuusiin. Nama Yesuus Kiristoositti guddate tokko tamitti beenna Kiristoos waan irraa argina, waan biraa irraa arginu. Qaanjilii 4 yoo laallu, jireenya hojii isaa gaafa laallu, haasaa raba isaa gaafa laallu, uffachuu isaa gaafa laallu, mana isaa gaafa laallu, bultoo isaa gaafa laallu, gaa'ila isaa gaafa laallu, waan biraan tokko iyyuu nutti mul'atu. Yesuus Kiristoostu nutti mul'ata. Maaliif? Isa rifleekti goona. Adukaartula. Gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 3 duukaa utuu jiraatanii guyyaa tokko waa'ee Yesuus Kiristoosiin wal dhaalenna akkamitti nan beekne dheetuun taara argitu. Maarqos boqonnaa 4:35 kottaa gama ceenaa jedhe lallaba kana beeku. Fuudhee ka'ee gama ce'uu ka'an. Karaatti bubbeen itti ka'ee Yesuus rafee namtaa sana ol kaasanii guddisanii iyyan. Nyaatamuu nyaatamneerra jedhanii dammaqii jedhaniitu iyyanedha. Yesuus Kiristoos ka'ee galatoomaa bishaan nyaatamuu nu oolchitan ani immoo rafeen ture baay'ee galatoomaa jedhe miti. Ka'ee isaan eekkame. Ka'ee isaan ifatee. Maal akkamitti? Nama bishaanii bubbeen ka'ee dammaqii keessaa of oolchi jechuun lola maalii qaba? Garuu Yesuus isaan ifateedha kutaa sana. Maaliif isaan ifate? Eenyummaa Yesuus hin beekan. Akkamitti hin beekan? Kan hin dheena jedhe Yesuus. Hin ceenaan Yesuus hin ceenaadha. Bubbeena ka'uu, qilleensa ka'uu, inni kan biraan immoo maali? Nyaatamuun keenya sin dhibuu, waa'een keenya sin dhibuu jedhan. Dhuguma nama isaaniif jedhee gidiraa nyaatu, nama isaaniif jedhee tuffatamu, waaqa isaaniif jedhee arrabsamu, waaqa isaaniif jedhee ija isaatti tufanii, waaqa isaaniif jedhee ulfina teessoo isaatii gadi dhiisee isaan gidduu foon uffatee jiraatu. Ani waaqarraan dhufe ergame, ani isa dhugaadha jireenya karaa jedhee isaanitti himu. Waa'een keenya sin dhibuu akkamitti jedhu. Nama duukaa dadhabdan, nama barsiiftan, nama yuunivarsiitii gashitan, nama manatti ijaartan, nama biyya alaa rakkattanii baaftan, ammatu namichi tokko ka'ee ani waa'een koo sin dhibuu isiniin jedhee akkam isin aarsa.
osoo Yesus Kristos akka namaatti yaada ta'e waanuma mataan jaratti qabee bishaanicha keessa gadi buusu natti fakkaata. Maaliif beektu? Waa'een isaanii kan isaan hin dhibne eenyutu isaan dhibare Yesuusin. Waa'een kee Yesuusin hin dhibarrayyu maqaan isaa ulfaatu. Waa'ee keenya caalaa Yesuusin kan dhibu hin jiru. Waa'een keenya sin dhibuu isin jedhan. Waa'ee koo caalaa wanti Yesuusin dhibu hin jiru maqaan isaa. Waa'ee mana kee caalaa, waa'ee jireenya kee caalaa, waa'ee qabichi lubbuu kee caalaa wanti Yesuusin dhibu tokkoyyuu hin jiru. Yesus birmataa keeti si dhimma si yoo Yesus. Kalaqa Yesus hin jiru. Utuuti muddamtuu utaanaa kan si bira ga'u Yesus malee hin jiru. Maqaan isaa eebbifamu. Kan akka Yesus waa'ee keef dhimmu hin jiru. Dhimmi kee Yesuusin ilaallata. Dhimma keenyan qabduu atitti hin jedhan. Tu dhimma isaaniin qabu ta'e waaqarraa dhufa. Tu dhimma isaaniin qabu ta'e ija isaatti tufu. Tu dhimma isaaniin qabu ta'e reebama. Tu dhimma isaaniin qabu ta'e arrabsama. Tu dhimma isaaniin qabu ta'e foon dadhabaa uffata. Tu dhimma isaaniin qabu ta'e beela'a waaqarraa dhufe. Dhimma isaaniif. Dhimma kee fedhe yoo Yesus Kristos waaqarraa dhufe. Akkas firoota koo. Isaanin beekan turan. Haleluyaa. Gaafa Yesus Kiristoosiin beekuutti guddannu akka eenyu beekuttu hin beeknu Yesuusiin. Maqaan ulfaatu, maqaan Waaqayyo eebbisu. Adda goone beekna akka eenyu beekuttu hin beeknu. Yesus Kristos akkati adda gootee beektu barbaade. Haleluyaa. Akka eenyutti akkati hin beeknu. Adda gootee akkati isa beektu. Hundumaa adda gootee akkasatti beektu. Akkas akkati isa beektu barbaade. Guddinni kiristaanummaa Yesus Kiristosiin adda godhanii beekuudha. Namarraa, moototarraa, qabeenyarraa, dinagdeerraa adda godhanii beekuudha. Kiristaanni gaafa guddatu Yesuusii jini kolaa kolleejjini comparing godhu. Hin dorgomaan qabu Yesus mana kee keessatti gaafa Yesuusin beektu Yesus dorgomaan qabu. Gaafa Waaqayyoon beektu Yesus mana kee keessatti dorgomaan qabu. Dorgomaa birrii miti, dorgomaa siyaasaa miti, dorgomaa haalaa miti, dorgomaan qabu Yesus gaafa isa beektu dorgomaan qabu Waaqayyo mana kee keessatti. Ameen. Namoonni hedduun har'a bara kana kiristaana ta'uu isaanii dorgomsiisaniiti. Hin dorgomsiisanii. Ergan kiristaana ta'e hammana guddate, ergan kiristaana ta'e hammana tunaa dabalame, ergan kiristaana ta'e wajjin waan ta'e waan kolaa kollee biiftuu gaddi wajjin Yesuusin dorgomsiisu. Ergan kiristaana ta'e sana tunaa ce'e, ergan kiristaana ta'e akkas no. Yoo guute, yoo hir'ises, yoo nuquus. Yoo guutes, yoo hir'ises, yoo tuules, yoo gadi bal'eessas Yesuus nuuf dorgomaan qabu. Adda goone isa beekna. Inni jaalallee dhugaadha. Inni jireenyi maqaan isaa ulfaatu. Guddinni kiristaanummaa gaafa Yesuus ati jireenya jedhee beekuti isa sirrii ta'a. Yesuus dorgomaan qabu. Maqaan ulfaatu. Waaqni kee dorgomaan qabu. Utuu si quubseewu Yesuus jireenya. Utuu beeloftee ibiddeen biyya lafaa Yesuus jireenya. Utuu baay'ee sooromteewu Yesuus jireenya. Utuu baay'ee hiyyoomteewu Yesuus jireenya. Guddachaa gaafa deemtan kanatu sin keessatti humna godhataa deema. Yeroo seexanni dubbii fidu kanatu sini keessaatii baaga. Yeroo inni ilaa sanatti hir'ate, ilaa sanatu qaawwe, ilaa achiin hir'ate jedhanii yeroo isaan
galmeekkisii sitti dhiyeessanii lakkee Yesus dorgomaan qabu adda godheeni isa beekaa Iyesuus jireenya jedha keessa keetii Iyesuus fayyina Iyesuus qabeenya jedha keessa keetii Iyesuus har'a namoonni hedduun gooftaa kan isaan dhiisaniif gooftaa gananii ebelu gooftaa dhiise utuu faarfatu biyyattiin jajjabaata ture biyya alaa dhufee gooftaa dhiise jedha inni kaan immoo biizii ta'ee waldaarraa fagaadde Yesuusin sirriitti beekta ta'ennaan afaan leencaa keessatti abidda walakkaa keessatti gooftummaa isaa beekta wajjin jira maqaansaa ulfaatu Yesuus haalaa oliqa si to'achiisa kontirool si gochisiisa haalaa oli Yesuus gaafa siiga haalaa oli ijoollee qabeenya oli eebba biyya lafaa oli Yesuus Kiristoos isa hir'atee badu miti akkasiidha gaafa guddinni si jalqabu siyaa jalqabu malee Yesuus guddinni kun isinaa jalqabu malee gaafa guddinni kun isin jalqabu isa jalqabaa irratti Kiristoostu jireenya ta'uusaa sii gala Kiristoostu ulfina ta'uusaa sii gala Kiristoostu qabeenya ta'uusaa sii gala isumatu qabeenya Ameen. Agalee waaqayyootu jedhaniire badhaadhummaan hundinuudha ogummaan hundinuudha warra Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 2 dubbisaa ogummaa hundumtu badhaadhummaa hundumtu beekumsa hundumtu Yesuus Kiristoos kee uffamee jira Yesuus Kiristoos kee badhaadhummaa hammaarameen dhumnetu jira hin fudhattu yoo taatan Yesuus Kiristoos kee badhaadhummaa hammaarameen dhumne dhaloota hammaarratee kan hin finne dilbii boombiin biyya lafaan gubne isa haakeroonni haa gochuu hin dandeenye saayiberiidhaan haa godhanii maal godhanii miti no isa dilbii ati budduufattu qabeenyati keessa jiraattu inniti Yesuusin beekuudhaan argatte isa haak ta'u miti qabeenya bara bara dilbii bara bara kansa Yesuus Kiristoos jedhama jira isa baay'ee gaafa Yesuus Kiristoos guddinni jireenya kiristaanummaa gaafa sin jalqabu eessarraa sin jalqabu asii foolii Yesuus achii foolii Yesuus fuulduraa foolii Yesuus dudduubaa foolii Yesuus guddina sanatu sin jalqabu isa qabeenya fudhachuu dandeessu isa beekumsa fudhachuu jalqabu isa karaa hundumaa himachuu jalqabu waan kamuun himatu namni kiristaanummaan jireenya furasaa guddinatti jalqabe Yesuus Kiristoosin beekuu qabeenya guddaa godhee lakkaa Yesuus Kiristoosin beekumsa guddaa godhee lakkaa Phaawulos akkas jedha warra Filiphisiif gaafa barreessu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaaftanii yoo dubbiftan keessumaa gara lakkoofsa 8 irraa waan hundumaa akka gatametti lakkaa'eera Kiristoosin beekuu hundumaarra naaf caala jedheera Kiristoosin beekuu hundumaarra naaf caala by the way xinnoo tokko teoloojii jedhan kana xinnoo tokko baradheera jarana Phaawulos nama salphaa miti looyeriidhasi nama cimaadha hojiinu beekumsaanu sanyiinu nama cimaadha baroonni ani Kiristoosin beekuu hundaarra caalchifadheera kana beennaa sana beennaa jedhu Kiristoosin beekuun beekumsa caaluudha har'a Kiristoosin beekuun waldhaalummaa ta'eera namoota keenya nami Kiristoosin beeke akka waan wallaalaa tokkotti nami Kiristoosin beeku akka waan addunyaan isaan galleetti fudhatu noo isinittan hima barri kanaa booddees gara kanatti adeema Kiristoosin beekuun hundumaarra sii caala Kiristoosin beekuu hundumaarra Nafi gooftaa Yesuus Kiristoos bartootatti yeroo mul'ate ekeraadha yeroo fedhasanya ekeraa miti ekeraa fooniif lubbuun qabu harka koo laalaa isa waraaname cinaacha koo laalaa anuma mataa kootiyoo anam jedhe kan akka Yesuus of nu barsiisuu barbaadu duuka buutummaa dhugaa yoo isa barree malee irraa kaanna jiru isa gidduu kana barataa ture isinitti mi'aawu isaan beeku gaa al'iifamanaa godhaan jedhu maaliif waan qajeelaan isin barsiisa
Guddinni jireenya kiristaanummaa inni Phaawulos itti guddachaa adeemuu kee namoonni argani. Guddina kee namoonni argan jedhuuf kan biraa miti jara kana Kiristoosin beekuu kee akka beekte mul'isuu kee haa baranidha. Amma si'anaa maayimuu araadaa jedhamtu baay'ee. Maayimuu araadaa jedhan dur mana barumsaatti barri baratan hin beeku garuu akka nama beeku tokkoof godha. Araadaa miti garuu akka nama araadaa tokkoof godha. Hin beeku akka nama beekuuf godha. Namoonni kiristaaniif si'anaa hirruma keessa labbii isaa beeku. Labbii isaa hirruma keessa beeku. Hoo isaadhum. Zuumii kana keetti dubbadheeraa isaan beeku. Kiristaanni si'anaa waldaan si'anaa ho'uu barbaaddi. Waloo'isuu barbaaddi. Walitti afarsuu barbaaddi. Bole hiriyaa koo tokko jira. Eessa irta jedha tajaajila yeroo eessa irta mati yeroo jedhu iddoo akkasiitiin itti afarsaa jira. Maaliif itti afarsaa barbaadu? Ittoo isaa barbaadu waan o isaa barbaaddi. Jireenyi kiristaanummaa itti afarsaaf ittoo isaa nimee namaan dhufu jiran. Jireenyi kiristaanummaa burruusa nama barbaada. Dubbiin koo burruusa miniree. Seenallee egaa maashinii bira jirtu biyya keenya mana qaraatti yeroo sibiila geessani itti afarsaniif itti afuufaniif diimessaniif hin qaramu jiran. Erga diimina godhanitti diimessanii booddee itti afuufanii itti afarsanii erga inni diimate booddee burruusaan hoo jedhaniitu caccabaa halkaansaa kana sirreessu. Burruusa malee deebi'een qaramu. Isa booddee morodu. Waldaan kiristaanaaf kiristaanonni si'anaa itti afarsaa barbaaddi malee burruusa barbaaddu. Burruusi bira ga'e immoo qaram ba'an jiran. Sagalee Waaqayyoo immoo burruusa. Biyyi nagaadha karaa koo. Si waa'ee jettan hin beeku. Maqaan isaa ulfaata. Naaf Phaawulos kan inni jedhu akkaataa jireenya hundumaanii kan biraa miti. Akkaataa lallaba keen, akkaataa faarfannaa keen, akkaataa raajummaa keen miti. Jireenya kee hundumaan itti guddachuu kee argan. Jireenya hundumaan. Jireenya keessan hundumaan maqaa Yesuusiin guddinni keessan argan. Jireenya kee hundumaan. Jireenya keessan hundumaan. Gaafa guddattan egaa Kiristoosin lakkaachuu jalqabu. Kan biraa miti. Isatti deebi'een dafee sin bitan. Phaawulos kan inni Ximitiyoosiif barreessu Kiristoosin lakkaachuu akka inni danda'u. Jireenya isaa guutuudhaan akka inni Kiristoosin fakkaatu Kiristoosin immoo lakkaachuu akka inni danda'u bu'aan Kiristoosin fakkaachuu immoo akka isa fayyaduti sagalee Waaqayyoo irratti. Nam fixa isinitti dhiyeesse ifama guddaa. Kanaaf dhoksaan Kiristoosin beekuu keessa jiru. Dhoksaan Kiristoosin beekuu guddachuu keessa jiru. Dhoksaan Kiristoosin beekuu guddachuu keessa jiru milikkita namoota guddatan yookaan waldaa kiristaanaa guddattee fayya buleetti. Gaafa guddina Kiristoositti guddachuu jalqabdan, guddachaa gaafa deemuu jalqabdan fayya buleetti taatu. Hafuurri keessan fayyaa, jireenyi keessan fayyaa, namummaan keessan fayyaa ta'a. Dhukkubsataan taatan. Ishee kana na caqasa. Namni gaafa guddina jalqabu itti guddachaa deemu gaafa jalqabu dhukkubsataan ta'u guddina fayya buleessa ta'a. Gaafa Kiristoosin beekutti guddatu kiristaanonni dhaggeeffadhaa. Jaallata Kiristoositti kan jaallatan dhaggeeffadhaa. Gaafa guddina hafuuraa kana guddina kiristaanummaa kana jalqabdani fayyaa buleetti taatu. Hafuurri keessan fayyaa ta'a. Maaliif Kiristoosin gaafa beektani fayya buleessa taatu. Yoo isin arrabsan hin eebbiftu. Yoo isin uffatan hin kabajju. Fayyaa buluu jalqabdu waan ta'e. Haaleluyyaa. Hin nyaatamtani ka. Sinii galee hojii abbaa keessanii hojjettu isa fakkaattu waan ta'eef. Guddinni keessan gaafa isatti guddattanii fayyaa buluu jalqabdu joo. Yoo isin arrabsan eebbisuudhaan. Mallattoo namoota guddina jalqabanii fayyaa buloodha. Keessi isaanii nagaa.
Sini gale. Namni kiristiyaanni tokko kan inni guddinni isaa beekamu fayyaa buluu gaafa jalqabu. Yoo arrabsan eebbisu, yoo jibban jaallachuu, yoo ari'atan kabajuu, yoo tuffatan dhiifama gochuu fi gaafa inni danda'u fayyaa buluu akka inni guddate kanaan bartu jechuudha. Kanaan bartu. Fayyaa buluu jalqaba. Maal jaallachuu jalqaba? Gaafa guddachuu jalqabda maal jaallachuu jalqabdu? Wangeela qulqullu. Wangeela qulqullu isin jaallachiisuu jalqaba. Wangeela qulqullu isin jaallachiisa. Gaafa guddinni isin jalqabu Kiristoosin beektu gaafa Kiristoosin beektanii fayya buleetti ta'a. Afurri keessan fayya buleessa ta'a. Jireenyi keessan fayya buleessa ta'a. Isinii galee fayya buleetti ta'a. Gaafa fayya buleessa taatan wangeela qulqulluu isin jaallachiisa. Wangeela qulqulluu. Wangeela xuriin hin jiru isa ittiin itti hima. Wangeelli qulqulluun isa kami? Waa'ee mootummaa Waaqayyo kan dubbatuu fi waa'ee mootummaa Waaqayyo kan calaqqisiisu wangeela qulqulluu isin jaallachiisa. Omaanni saaxoo lafarraa, omaanni kolaakollee lafarraa, homaayyuu isinitti amma waan tokkollee isin hin dinqu. Gaafa fayyaa buluu jalqabdan, gaafa guddachuu jalqabdan, utuu Maarsii irratti yookaan kunoo biyya Waaqaa isa jedhamu urjii isa ji'arra isa jedhamu irratti mana warqee si ijaarre jettanii si ijaarre siin jedhanii dandeessaniin kolfitan. Utuu guutummaa biyya kanaa keessaa albuuda jiru walitti qabnee si kennine jedhanii dandeessaniin kolfitan. Gammachuun keessan wangeela qulqulluu mootummaa Waaqayyoo gaafa dhageessan ililleen keessan isa dinqiidha. Biyyi nagaa maqaan isaa ulfaatu ishee kana duwwaa na dhaggeeffadha. Ameen ameen. Amma waldaa keessaa si'ana nu biraati waldaa keessaa meetii koo waldaa kee si'ana akkasi. Birri akkas jedhu waggaa raayona kana miliyoonara taata waggaa raayona kana makiinaa 20-30 qabaatta jedhanii wabbariitu caccaba. Waggaa raayona kana Ameerikaatti si bilbilu achi teessee bilbilta Awurooppaatti si achi teessa bakka deemtee ta'u jedhan namni hundumtuu fentii nyaatu hin qaqqabu. Waldaa tokko konfereensii dhaqame. Alamuun kana booddee faarfataa alamuun isinitti hima. Isatu isteejii sanarra hin. Hamma nuyi lallabnu jedhe, amma qeesii lallabu jedhe, amma hundumtuu lallabu nam tokko xisbukiin jenne halleluuyaan jenne. Namichi tokko ka'ee akkas jedhee gaafa kennaa waldaatiif gaafatanii namichi tokko ka'ee akkas jedhee ani jedhee yoo waan tokko gannaa dhiifame birrii miliyoonii 2 waldaa kanaaf kenna jedhee hundumtuu wambarii caccabsedhee hundumtuu mataa mukatti reebeedhee inni kaan wal dhiise inni kaan wal irra utaale birrii miliyoonii 2 ko lapheen nama birrii gaafa jedhan peenxee waldaa keetii ila akkas jedhee hollata biyya bakkee gaafa jedhan in hollatu maaloo gaafa jedhan in hollatu maaliif Kiristoosiin hin beekan. Egaa naadhiisa birriin egaa nusiin barbaannaa ittiin jiraannaa ittiin baanaa garuu hamma kana nurraasu mataa mukatti nurreebsisu. Abnees beennaa argachuus beennaa waan tokkoyyuu nuuf dinqii miti. Amma yoo waa qabaatanii kanaaf amma namni keenya lafa miraakil moonii barbaada. Buukii kee irratti si dhangala'a. Nan jibbinaa daraa keessa dhugaama nan jibbina. Buukii kee irratti si dhangala'a. Miraakil moonii si ta'a. Dinqiidha baadhi dhuftu wanti dinqii si ta'a. Namni guutummaa biyya lafaa yoo buufate lubbuu isaatti yoo hir'ise gatii lubbuu isaatii maal kenna. Kanaaf wangeela dhugaa qulqulluu jibbanii waldaati. Waa'ee mootummaa Waaqayyootti lallabi isa dhimma isaanii hin qaban. Gurri isaanii dhaga'u pheenxeen akkas taatee dhumte. Guddina namaa moo kan isaanitti lakkaa'anii abaluun guddate kan jedhanii waan lafarraa kana walitti qabatee tuullatee abaluun guddate. Guddinni guddaan wangeela qulqulluu Kiristoos gaafa dheebotaniif jaallatanii. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo gaafa laphee nama raasu imimmaan namarra dhangalaasu. Isinitti waa'ee mootummaa Waaqayyoo gaafa inni namatti dubbatamu lapheen
nama tarsa'e imanni nama qabatanan jiddiidha namni guddina ta'edha dhugaamas. Suma dhugaati namooti yeroo durii amantani namooti kiristaana durii beektani yeroo waldaa keessaa lallaban nama hundumtuun boo'a. Maal akka isaan boosisun beektan. Ani yeroo ijoollummaa kooti yeroo saawwatisu yeroo jabbootatisu sagantaa mandaraa dhaqeen taa'ee nama laala. Teenyee nama laala. Nama hundumtuu akka namni firri jalaa du'etti boo'a. Akkas boo'a namni. Amatu waldaa kee mimmitatti aarsitanii iyyuu boo'u jinama. Inni kaayyoo birrii dhabe boo'a, inni kaayyoo fireendii dhabe boo'a, inni kaayyoo taayitaa dhabe boo'a. Kanaafuu ciira mootummaa Waaqayyoon nama boo'u argitan. Dargaggeessi waa'ee fireendii waa'ee chiikii boo'a waldaa jedhama. Inni kaan immoo waa'ee birrii waa'ee maaloo boo'a. Waa'ee Yesuus Kiristoos dubartittiin gaafa dhattee miilla Yesuus irratti lafa dhoofte imimmaan guddaa dhangalaaftee rifeensa isheetiin immoo miilla Yesuus xaraddee hin boosse irrattidha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isheedhaaf gale gooftaan akkas jedhe ati erga mana kee lixee uwwee isa miillatti bishaan naan fidde dubartiin kun garuu imimmaan isheetiin miilla koo dhiqxe rifeensa isheetiin immoo haxoofte namni cubbuun dhiifameef jaalala guddaa argisiisa jedhe Yesuus bakka isheen sibbatutti mul'ate. Akka aadaa warra Yihuudootaatti dubartii Yihuudii tokko dhiira Yihuudii utuu namni ilaalu tuttu jedhama. Lammaffaa immoo rifeensi mataa warra ijoollee Yihuudii ulfina waan ta'eef rifeensa mataa isheetiin miilla tutte jechuun ulfina ishee galte jechuun Yesuus Kiristoosiif jettee aadaa sana cabsitee ulfina sana cabsitee miilla isaa jalatti gaafa isheen gadi jettee Yesuus dubbii guddaa tokko dhoosee baasee cubbuu guddaan kan dhiifameef jaalala guddaa argisiisa. Laphee ishee irraa akka ishee Yesuusin jaallattu laphee ishee irraa akka ishee Yesuusitti jaallattu argame. Har'a kan nu boosisu maaliin irra waldaa kee? Har'a maal barbaadu zuuriitti namni taasisu? Achima ishee moonuu duraa dhi'uu dhufee hin jedhina malee. Har'a maal barbaaddu? Faffatoo sana barbaaddu mini? Tokko tokko keessa waamanii akkasinitti raajan akkasinitti dhodhooban anaa nyaata. Jabaadha. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatte. Biyyi nagaadha karaa koo. Jabaadha. Yesuus dhufutti jira. Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Sooromtes, harka duwwaa taases, jibbantes, tuffatamtes, hoolichi qaraaniyoon dhufa. Gonfoo kee baatee dhufaa jira. Mootichi nagaan hin dhufa. Harka keessa qabee abidda boba'aa kana keessa gara ulfinaa tulluu qulqullootaa irra si teessisuu dhufa. Hin dhufa mootiin nagaa. Biyyi lafaa immoo biyya lafaati. Wangeela nagaa, wangeela qulqulluu jaallatu. Nutti lallabi, nu barsiisi jedha. Wangeela qulqulluu jaallachiisa. Wangeela qulqulluu mootummaa Waaqayyoo kan dubbatu karaa kan namatti argisiisu. Gaafa guddinni hafuuraa sin jalqabu mootummaa Waaqayyoo sin jaallachiisa. Mootummaa Waaqayyoo sin faarfachiisa. Jaalala Waaqayyoo sin faarfachiisa. Hundumaa sin dhiisise. Faarfannaan keessan lallabiksan mootummaa Waaqayyooti. Isa Yesuus Kiristoos duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduun yaada keessan hidha malee kan barbaachisu hundumtuu itti ni dabalama. Amantii garaa qulqulluu godhan. Amantii garaa qulqulluu qaban. Gaafa guddina hafuuraa jalqabnu amantii keenya garaa qulqulluudhaan ta'a. Warra Ibrootaaf afarees boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti kotta amantii dhugaadhaan garaa qulqulluudhaan hamminatti sadi qabeen Waaqayyotti dhiyaatan. Amantii qulqulluu garaa qulqulluu Waaqayyoon amanan. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaafa cigoodhaaf miti kan namooti Waaqayyoon amanatan. Walirratti miti kan nuyi Waaqayyoon amanannu garaa qulqulluu. Abaluun ajjeesi, abaluun miidhii, abaluun naffisi, abaluun balleessi, abaluun rakkisi, abaluun ifatti na baasi. Isa jedhanii. Garaa qulqulluun dhibeera.
Firoo tokko akka garaa qulqulluu qabaannu namni gaafa jireenya kiristiyaanummaatti guddachuu jalqabu garaansaa qulqulluudha, amantiinsaa jireenyisaa garaansaa hamminatti qulqulluudha. Nama kufee tokkoof tajaajilaaf kufee tokkoof amanaaf kufee tokkoof namni boo'ee gadduu jiru. Yoo tokko si mana isaa aragaa jira akka ofiitti qulqulluu ta'anii jirtu. Waaqayyo aragaa jira. Itti ka'e Waaqayyo afarsaa fudhatee nama kufee hin gaddama ture. Irratti faarfatama ammoo irratti lallabama mata duree dhafa. Aboo Waaqayyo akka godhaa qulleessaa jiran keessaa diigaa. Ati Phaawulos inni namatti faraddu kunidha. Ati eenyu hojii warra kaanii soo hojjettaadha warra Roomeef gaafa barreessa. Ati soo kan warra kaanii hojjettaati immoo eenyu? Biyyi nagaadha karaa koo. Gara xumuraatti isiniif fida. Guddinni kun gaafa guddina kana jalqabnu isa kanatu nutti dhaga'ama. Guddinni maali? Guddinni maalire? Isa jedhuufi guddinni sadarkaa jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Guddinni dabaluudha. Har'aa jalqabdanii dabalaa maqaa Yesuusiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dabalaa. Waaqayyo sina dabalsiisu amantii Kiristoosiin beekuutti. Garaa qulqulluu qabaachuutti. Amantii dhugaa qabaachuutti. Wangeela qulqulluu jaallachuuf lallabdee Waaqayyo sinaa guddifatu. Sadarkaa dabaluudha. Abbaan Ibrootaa barreessuu boqonnaa lakkoofsa 3 irraa guddinni maal isa jedhuufi yoo Waaqayyo jedhe sedha boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa yoo Waaqayyo jedhe sedha isa kaanitis darbuuf jirre. Guddinni iddoo tokko ta'anii geeraraa ooluu miti. Guddinni dabaluu sakraan darbu Waaqayyo wajjin. Ansa ulfaata. Kana galee kasarte isa darbee haasa'u. Dura akka itti kadhannaa, dura akka itti raanyaa namoonni tokko isa durii haasa'u. Sagalee Waaqayyo immoo isa durii yaadatinaa, isa duriittis yaada keessatti qabinaa waan haaraan godhaa. Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irraa mucummaa kootti akka mucaatti nan yaadas nan kenna dubbadhas ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'eeti yaada nama ga'aan kenna. Phaawulos. Mucummaa kootti inni jedhu kuni mucummaan inni jedhu kuni mucummaa hafuuraati malee mucummaa namummaati. Phaawulos akkuma Waaqayyo isa waamayyuu nama ga'eessa nama eessa keessa ga'eessa rajaman keessaame kunimmoo seenaa macaafa qulqulluun dubbata. Maaliif Farisaawiidhani warri Farisaawii immoo sadarkaa warra guutan eegii isaanii warra guutuu ta'edha. Isa kana waan biraas hin gaafata waan ta'eef ofuma achi naqu mucummaa kootti akka mucaattan dubbadha angaruu isa dhiiseeradha. Abbaan Ibroota barreessu boqonnaa 5 lakkoofsa 12 isin yeroo kana barsiisota ta'uutu isinirra ture. Amma garuu isinoo iddoo makaleessaa jirtu ammayyuu aannan barbaaddu. Aannan barbaaddu ammayyuu waan xoxobbee barbaaddu. Jarri kuni isaanii lafee nyaachuutu isinirra ture. Lafee nyaachuu warra lafee nyaatan ta'uutu isinirra ture. Isin garuu iddoo makaleessa jirtu ammayyuu aannan barbaaddu. Waaqayyo isinitti argisiisu yeroo namni gurguddaan taa'ee xuuxxoo qabatee aannan dhuguu isinitti argamu. Phaawulos akkasitti isa abbaan Ibroota barreessu akka itti jara kana argan. Yeroo itti lafee nyaattan itti sinteessanii xuuxxoodha barbaaddu, aannan barbaaddu. Ammaarra namoonni yeroo itti waan jajjabaa, waan gara gurguddaatti darbuun irra jirutti waan xixinnooshe yeroo inni itti dhaga'uu jaallatu. Waan salphaasa dhaga'uu lallabuu kan inni jaallatu. Sadarkaadha jechuudha. Dabaluudha jechuudha. Waaqayyo sadarkaadhaaf si guddisuu barbaada. Warri fedha qabdan har'aa jalqabdee sadarkaa keetu dabala. Waaqayyoon beekuun keen dabala. Waaqayyotti dhiyaachuun keen dabala. Waaqayyo wajjin socho'uun keen dabala. Waaqayyo wajjin adeemuun keen dabala. Namoonni fedha qabdan Waaqayyotu si dabarsuu barbaada. Akkati darbitu barbaada. Kilaasii tokko kilaasii baasee kilaasii biraa si gashuudhaaf Waaqayyo. Ameen, ameen, ameen. Arraboonni akkatti kaleessa dheengadda Yesuusiin beektu irraati hin darbitan.
akkamittiin jedhin Yesuus gara kee dhufa furasaati. Ganama kana Yesuus Kiristoos gara kee dhufe waan si dubbatu qaba. Galgala kana Yesuus Kiristoos gara kee dhufe waan si barsiisuuf waan si gorsu qaba. Nama ol butuu barbaade qaba Waaqayyo natti dubbatee naasinitti. Nama sadarkaa isaa dabaluu barbaade qaba Waaqayyo. Nama miilla isaa tarkaanfachiisuu barbaade qaba Waaqayyo. Nama ofitti butuu barbaade qaba. Sadarkaadha guddinni. Inni macaafa qulqulluun jedhu sadarkaa dabaluudha jechuudha. Sakaleessa eengaddarra dabaluudha. Waaqayyo warra dabalanis nama. Waaqayyo warra guddatanis nama. Inni lammaffaan guddinni maalire? Caalanii argamu. Amen. Caalanii Yesuus caala waan ta'eef caali argame. Waaqayyo si haa caalchisu. Maaliin caalanu? Dhugaan isinitti hima. Macaafa qulqulluu keessaati namoonni Waaqayyo beekumsaan illee caalanii argamanidha. Macaafa moototaa yoo dubbiftan boqonnaa 3:16 yoo dubbiftan Solomoonii hin caaltaadhanii gaafatan Yesuus eenan caaladhe. Isa caalitti argamanne hin caalla. Luqaas waa'ee Solomoon dubbatanii Luqaas boqonnaa 7:11 irra hin caaltaa jedhanii hin caala. Namni Waaqayyo guddinni isaa caalee argama. Maaliin caala? Daani'eel fa'a harka 10 caalanii argamanidha. Guddinni sadarkaadha caalanii argamuudha. Fixaan jira. Sakaa yeroo biraatti deemne. Sadarkaa caalanii argamuudha. Sadarkaa dabaluu jechuudha. Caalanii argamanidha. Daani'eel boqonnaa 1:7 irraa harka 10 caalanii argaman beekumsaan jechuudha. Bifaan illee caalanii argaman. Caalanii namaa gadi miti ijoollee Waaqayyo. Bifaan iyyuu qabeenyaan iyyuu jireenyaan iyyuu Kiristoos keessatti hin caalame. Caallee argamna. Waaqayyo warra caalanii argaman isin kun. Eeyyee sagalee Waaqayyootu jira. Manni isaa ol gada deema. Manni Daawit ol deema caalaa deeme. Gadis duutuu min ijoollee Waaqayyo guddinni inni jedhu caalanii argamuudha. Waan hundumaan caalanii argamuudha ijoollee Waaqayyo. Jireenya hafuuraatis jireenya guddinaati. Kanaaf Phaawulos inni akka inni caalee argamu warra barsiisu warra tajaajilu kana caalee akka inni argamuuf Waaqayyo karaa isaa goree guddachaa deemuu kee namoonni argan caalaa deemuu kee namoonni argan jedha. Har'as isiniin jedha caalaa deemuu kee guddachaa deemuu kee sadarkaa dabaluu kee namoonni argan laftati jirtu biyyatti jirtu guddina kee haa mul'isu. Guddina kee irra homtuu hin taa'in. Siirraa haa ka'u guddina kee kan gadi qabu. Eebbi Waaqayyo sin haa argatu. Attamitti yoo jettan har'a Waaqayyo kadhannaa gabaabaan isinii kadhadha daqiiqaa tokko. Utuma nan ilaaltanii waan isinii kadhadha. Hafuurri Waaqayyo inni sadarkaa namaa dabalu. Hafuurri Waaqayyo inni caalchisee nama mul'isu. Hafuurri Waaqayyo inni miilla hafuura namaa guutu maqaa Yesuus Kiristoosiin iddootti jiru. Caaltee akkati argamu. Iyyatiin beekutti jireenya lafarraatti haala hundumaatti caaltee akkati argamtu. Hafuurriif ayyaanni Waaqayyo si qaqqabatu. Nagaan Kiristoos bara keessan guutu isin duukaa ta'u. Isinan jaalladha Waaqayyo isin haa eebbisu. Thank you. Gooftaan koo isin haa eebbisu.